jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf wanti guddaan kan gochuu qabnu of ta'uudha. Ofii keenya namoota biraa wajjiniin wal madaalsisuu dhiisuu. Akkuma bifa keenya fedhiin keenya illee adda adda. Akka namni jiraatetti, akka namni jiraatutti yoo jiraachuudhaaf yaallu dhiphina keessa of galchuu dandeenya. Wanta qabnuun, wanta harka keenya jiruun akka mana keenyaatti, akka gola keenyaatti yoo jiraanne garuu gammannee jiraachuu dandeenya. Namni akka mana isaatti malee akka ollaa isaatti hin jiraatu. Akka baluun sirbaani morma nama jallisaa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Ilaalcha keenya waan dhabne irra toon taane wanta qabnu irra kaa'utu nurra jira. Maal dhabne maalis qabna? Waliin madaalsisuun nurra jira. Wanta tokkollee hin qabnu yoo ta'e nagaa qabaachuu keenyaaf yeroo addunyaa kana irratti dhalli namaa akka baalaa harca'utti nuun nagaan baanee galuu keenyaaf galateeffachuu gammaduutu nurra jira. Wanta nuun qabnu namoonni hawwan baay'eetu jira waan ta'eef ofitti gammaduu ofis ta'uu qabna. Yeroo ofitti gammannu gammachuudhaan jiraanna. Yoo ofitti hin gammannu ta'e ofii keenyatti amanamummaa hin qabnu yoo ta'e ofii keenya hin jaallannu yoo ta'e namni hammam nu jaallateen hammam nutti gammadee hammam nu raajullee faayidaa nuuf hin qabu. Gatii keenya ofii keenya baruutu nurra jira jechuudha. Namni bu'aa ilaalcha isaatii ta'uu isaa hubachuutu nurra jira. Kana jechuun immoo gaddiif gammachuun sammuu keenya keessa jira. Filannoon immoo kan keenyadha. Gammaduudhaaf cooma murachuu hin qabnu. Gammaduudhaaf buna gurraacha danfifannee haala keessa jirru keessatti gammannee jiraachuutu nurra jira. Wanti guddaan filannoo keenyadha. Bor jiraachuun keenya hin beekamu. Addunyaa kana irratti umurii safaramtee nuuf kennamte wanta hin tattaanetti aariidhaan cinqiidhaan of dhiphisnee yeroo keenya gubuu hin qabnu. Waan qabnutti gammaduun nurra jira. Namni waliin dhalate hin jiru. Bor guyyaan gara biraadha. Bor argachuu dandeenya. Wanta dhabne, wanta feenu tokko bor itti bahuu dandeenya. Gammachuu keenya har'a dhabne garuu bor deebisnee argachuu danda'uu dandeenya. Namni bu'aa ilaalcha isaa akka ta'e sirriimatti amanuuni gammachuu keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif akka jiraannu adda baasannee baruunis barbaachisaadha. Ofii keetiif itti gaafatamummaa fudhachuu yoggus mi'aa jireenya keetii barta. Bu'aa ba'ii keessa dabartee dhuftee jireenya kee mi'eessitii akka jiraattu si godha waan ta'eef nama hundaa gammachiisuuf yaaluuni gammachuu keenya nu jalaa sarba. Nama hundumaa takkaadhaan gammachiisuu hin dandeenyu. Wanta goonus nama gammachiisuudhaaf itoo hin taane sammuu keenya boqochiisuudhaaf yookiin mental satisfaction argachuudhaaf gochuu qabna. Nama hundaa yoo gammachiisuuf yaallate rakkinoota keessaa bahuu hin dandeenye keessa galuu dandeenya. Jireenyuma keenyayyuu ofuma keenyayyuu dhukkubaaf saaxiluu dandeenya jechuudha. Abjuu keenya yeroo hordofnu, laphee keenya yeroo dhaggeeffannu, murtoon keenya sirriidha waan ta'eef itti dadhabna waan ta'eef kufuu keenya hin sodaannu yoo ta'e wanta tokko cimnee hojjanna yoo ta'e ofitti gammanna. Wanta jalqabne sirriimatti jabaannee galmaan ga'uudhaaf yeroo yaallu keessa keenya yeroo dhaggeeffannu gammachuu nuuf laata. Gammannee jiraachuudhaaf namoota itoo hin taane yeroo hundumaa too laphee keenya dhaggeeffannee gaarii natti fakkaata. Ofii keenya wajjiniin nagaa uumu yeroo ofii keenya wajjiniin nagaa uumnu nama naannoo keenya jiruuf nagaa laannaa. Yoo maatii qabna ta'e ijoollee keenyaaf, abbaa manaa keenyaaf yookiin dhiira yoo taane haadha manaa keenyaaf nagaa laanna. Nagaan immoo madda gammachuudha. Naannoo keenyaaf nagaa laanne jechuun biyyatu nagaa argata. Biyya jechuun maatii jechuudha waan ta'eef. Kanaaf bara sakomannu kanallee sirreessachuu dandeenya. Jalqaba ofii keenya irratti hojjechuu, ofii sammuu keenya irratti hojjechuu, sammuu keenya qulqulleeffachuun hedduu barbaachisaadha. Ofirratti investu gochuu, ofiif nagaa laachuun, naannoof nagaa laachuu madda gammachuudha waan ta'eef. Wantoota geeddaruu hin dandeenyetti dhiphachuu dhiisuu. Addunyaa kana keessatti wanti nuun gochuu dandeenyu jira. Wanti nuun gochuu hin dandeenye immoo jira. Wanti barbaanne yaallee dadhabnu jira. Isa Waaqayyootti dabarsinee kennine hamma dandeenye humna keenya guutuudhaan wanta barbaannu yaaluu. Isa kaaniif immoo dhiphachuu dhiisuu. Yoo hin dhiphanne ta'e gammachuu argachuu miti ofii keenya dhukkubatti yookiin wanta adda addaadhaaf saaxiluu dandeenya. Gammachuu keenyas nu jalaa sarbuu danda'a. Wanta hin dandeenye akkuma jirutti fudhachuun hedduu barbaachisaadha.
waan guddaa expect gochuu dhiisu yeroo wanta tokko hojjennu nan argadha jennee dhibbatti of gatuu dhiisu yoo dhabne lapheen nu cabuu danda'a yoo dhabne jireenyuma keenya illee sakaaluu danda'a of miidhuu dandeenya waan ta'eef yoo ta'e haa ta'u amma dandeenya hojjennee rabbiin itti kadhachaa yoon ta'u ta'e immoo sammuu keenya dursinee qopheessuuni gammachuudhaan akka jiraannu nu godha waan si gammachiisu hojjechuu yeroo tokko wanta qarshii nama argamsiisu hojjechuurra wanta lapheen nama hawwu yookiin wanti sammuun keenya hawwu wanta ta'uu barbaannu tokko yeroo goonu qarshii mallee yoon argannu ta'e faayidaa mallee yoo irraan argannu ta'e gammachuu dhugaa nuuf kennuu danda'a waan ta'eef wanta nu gammachiisu gochuun hedduu barbaachisaadha. Inni kaan gammannee jiraachuudhaaf amaloota ofirratti jibbinu dhiisuuf yaaluu fakkeenyaaf wanta tokkoon jibbataanaan sana dhiisuudhaaf yaaluu sammuu koo shaakalsiisuu sammuu koo qulqulleessuu maalan ta'uu barbaada haadha gaarii haadha manaa gaarii hojjettuu gaarii biizinasa kootti bakka ga'u adda baafannee barree amala keenyas yoo ta'e sirriimatti yoo irratti hojjennee nama ta'uu nama gaarii taane jireenya gabaabduu nuuf kenname gaarummaadhaan yoo darbuu barbaanna ta'e yoo ofirratti hojjechuudhaaf har'a jalqabne akka nuun gammannu nu godha jireenya boqonnaa qabu yookiin hirriba boqonnaa qabu akka rafnu nu godha wanti guddaanii ofirratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Inni tokko ofiif dhiifama gochuudha. Hundi keenya nama mitiire dogoggorra mitiire dogoggora keenya darbeef bishaan darbee waraabanii jedha Oromoon yeroo mammaaf ofiif dhiifama gochuu ofitti taraaramuutu nurra jira wantoota dabarsine keessatti har'a geeddaramni argamuun keenya dogoggoroota keenya dabarsine keessa dabarree cimina keenya keessatti hubanne ofitti gammaduutu nurra jira nuun kan kaleessaa miti waan ta'eef nuun jireenya keenya kaleessaa keessa hin jirru waan ta'eef of ceepha'uuni akka nuun hin gammanne nu godha waan ta'eef of ceepha'uurra of qusachuutu nurra jira ofitti gammaduutu nurra jira jijjiiramuun keenya wanta sana dabarsuun keenya iyyuu cimina keenya agarsiisa waan ta'eef gammachuu sobaan of gammachiisuu dhiisuu gammachuu sobaaf gammachuu dhugaa gidduu garaagarummaa guddaatu jira yeroo balleessaa tokko balleessinu sanarraa of deebisuurraa suusii adda addaadhaan saaxilamnee yeroodhaaf dagachuudhaaf yeroodhaaf irraanfachuudhaaf jennee dhukkuba biraa dhiphina biraa keessa galuu dandeenya kanarraa sirriimatti of qusachuu qabna haalli siif mijannaan haalli nuuf mijannaan namootaaf oolmaa ooluu yoo barbaanne namoota keessa keenya keessatti guddaa ta'anii bakka guddaa qaban jajachuu yoo barbaanne yookaan oolmaa deebisuuf yoo barbaanne yoo haalli nu mijate itoo yeroodhaan goone baay'ee gaariidha yoo namoonni sun darban yookiin yoo namoonni sun addunyaa kanarraa yoo darbanii bara keenya guutuu gaabbuu otoo jechuu quba nyaachuu dandeenya gammachuun keenya sababa kanaan nu jalaa sarbamuu danda'a kanaaf kaan miti yoo dadhabne namoota keessa keenyatti bakka guddaa qabanii fi oolmaa isaanii deebisuu yookiin oolmaa ooluu fi yoo dadhabne immoo akkuma jaallannu itti himuudhaani boqonnaa sammuu argachuun barbaachisaadha. Dubbiin namootaa yeroo nutti darbatamu namooti jechoota adda addaa yeroo nuun jedhanii ittiin of qabuu dhiisuu nuun nama mitiire namna ta'e namni dogoggorreen jiru yeroo namoonni jecha nutti darbatanii gaarummaatti fudhachuu akkas jechuu barbaadeetu jennee ituma beennu hamminatti toon taane gaarummaatti yoo geeddaranne abbaan sun itti dhiphatu nuun hirriba nagaa rafnee bulla. Kanaaf gammaduudhaa fi wanta dhabneerra toon taane wanta qabnurra ija keenya godhachuu wanta harka keenya jirurra barree bu'aasaa mi'aasaa barree itti gammadaa yoo jiraanne jireenya keenya gammannee jiraachuu nu taasisa. Inni guddaan immoo bu'uura gammachuu kan ta'e madda gammachuu isa ta'etti waaqayyotti gadi jennee isaa wajjin maxxannee yoo jiraanne jireenyi hundumtuu salphaanuuf ta'a. Kun ergaa koo har'aadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaaf wanti guddaan kan gochuu qabnu of ta'uudha. Ofii keenya namoota biraa wajjiniin wal madaalsisuu dhiisuu. Akkuma bifa keenya fedhiin keenya illee adda adda. Akka namni jiraatetti akka namni jiraatutti yoo jiraachuudhaaf yaallu dhiphina keessa of galchuu dandeenya. Wanta qabnuun wanta harka keenya jiruun akka mana keenyaatti akka gola keenyaatti
yoo jiraanne garuu gammannee jiraachuu dandeenya. Namni akka mana isaatti malee akka ollaa isaatti hin jiraatu. Akka baluun sirbaani morma nama jallisaa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Ilaalcha keenya waan dhabne irra toon taane wanta qabnu irra kaa'utu nurra jira. Maal dhabne maalis qabna. Waliin madaalsisuun nurra jira. Wanta tokkollee hin qabnu yoo ta'e nagaa qabaachuu keenyaaf yeroo addunyaa kana irratti dhalli namaa akka baalaa harca'utti nuun nagaan baanee galuu keenyaaf galateeffachuu gammaduutu nurra jira. Wanta nuun qabnu namoonni hawwan baay'eetu jira waan ta'eef ofitti gammaduu ofis ta'uu qabna. Yeroo ofitti gammannu gammachuudhaan jiraanna. Yoo ofitti hin gammannu ta'e ofii keenyatti amanamummaa hin qabnu yoo ta'e ofii keenya hin jaallannu yoo ta'e namni hammam nu jaallateen hammam nutti gammadee hammam nu raajullee faayidaa nuuf hin qabu. Gatii keenya ofii keenya baruutu nurra jira jechuudha. Namni bu'aa ilaalcha isaatii ta'uu isaa hubachuutu nurra jira. Kana jechuun immoo gaddiif gammachuun sammuu keenya keessa jira. Filannoon immoo kan keenyadha. Gammaduudhaaf cooma murachuu hin qabnu. Gammaduudhaaf buna gurraacha danfifannee haala keessa jirru keessatti gammannee jiraachuutu nurra jira. Wanti guddaan filannoo keenyadha. Bor jiraachuun keenya hin beekamu. Addunyaa kana irratti umurii safaramtee nuuf kennamte wanta hin tattaanetti aariidhaan cinqiidhaan of dhiphisnee yeroo keenya gubuu hin qabnu. Waan qabnutti gammaduun nurra jira. Namni waliin dhalate hin jiru. Bor guyyaan gara biraadha. Bor argachuu dandeenya. Wanta dhabne wanta feenu tokko bor itti bahuu dandeenya. Gammachuu keenya har'a dhabne garuu bor deebisnee argachuu danda'uu dandeenya. Namni bu'aa ilaalcha isaa akka ta'e sirriimatti amanuuni gammachuu keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif akka jiraannu adda baasannee baruunis barbaachisaadha. Ofii keetiif itti gaafatamummaa fudhachuu yoggus mi'aa jireenya keetii barta. Bu'aa ba'ii keessa dabartee dhuftee jireenya kee mi'eessitii akka jiraattu si godha waan ta'eef nama hundaa gammachiisuuf yaaluuni gammachuu keenya nu jalaa sarba. Nama hundumaa takkaadhaan gammachiisuu hin dandeenyu. Wanta goonus nama gammachiisuudhaaf itoo hin taane sammuu keenya boqochiisuudhaaf yookiin mental satisfaction argachuudhaaf gochuu qabna. Nama hundaa yoo gammachiisuuf yaallate rakkinoota keessaa bahuu hin dandeenye keessa galuu dandeenya. Jireenyuma keenyayyuu ofuma keenyayyuu dhukkubaaf saaxiluu dandeenya jechuudha. Abjuu keenya yeroo hordofnu, laphee keenya yeroo dhaggeeffannu, murtoon keenya sirriidha waan ta'eef itti dadhabna waan ta'eef kufuu keenya hin sodaannu yoo ta'e wanta tokko cimnee hojjanna yoo ta'e ofitti gammanna. Wanta jalqabne sirriimatti jabaannee galmaan ga'uudhaaf yeroo yaallu keessa keenya yeroo dhaggeeffannu gammachuu nuuf laata. Gammannee jiraachuudhaaf namoota itoo hin taane yeroo hundumaa too laphee keenya dhaggeeffannee gaarii natti fakkaata. Ofii keenya wajjiniin nagaa uumu yeroo ofii keenya wajjiniin nagaa uumnu nama naannoo keenya jiruuf nagaa laannaa. Yoo maatii qabna ta'e ijoollee keenyaaf abbaa manaa keenyaaf yookiin dhiira yoo taane haadha manaa keenyaaf nagaa laanna. Nagaan immoo madda gammachuudha. Naannoo keenyaaf nagaa laanne jechuun biyyatu nagaa argata. Biyya jechuun maatii jechuudha waan ta'eef. Kanaaf bara sakomannu kanallee sirreessachuu dandeenya. Jalqaba ofii keenya irratti hojjechuu, ofii sammuu keenya irratti hojjechuu, sammuu keenya qulqulleeffachuun hedduu barbaachisaadha. Ofirratti investu gochuu, ofiif nagaa laachuun, naannoof nagaa laachuu madda gammachuudha waan ta'eef. Wantoota geeddaruu hin dandeenyetti dhiphachuu dhiisuu addunyaa kana keessatti wanti nuun gochuu dandeenyu jira. Wanti nuun gochuu hin dandeenye immoo jira. Wanti barbaanne yaallee dadhabnu jira. Isa waaqayyootti dabarsinee kennine hamma dandeenye humna keenya guutuudhaan wanta barbaannu yaaluu. Isa kaaniif immoo dhiphachuu dhiisuu. Yoo hin dhiphanne ta'e gammachuu argachuu miti ofii keenya dhukkubatti yookiin wanta adda addaadhaaf saaxiluu dandeenya. Gammachuu keenyas nu jalaa sarbuu danda'a. Wanta hin dandeenye akkuma jirutti fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Waan guddaa expect gochuu dhiisuu yeroo wanta tokko hojjennu nan argadha jennee dhibbaa dhibbatti of gatuu dhiisuu. Yoo dhabne lapheen nu cabuu danda'a. Yoo dhabne jireenyuma keenyallee sakaaluu danda'a. Of miidhuu dandeenya waan ta'eef yoo ta'e haa ta'u. Amma dandeenya hojjennee rabbiin itti kadhachaa yoo hin ta'u ta'e immoo sammuu keenya dursinee qopheessuun gammachuudhaan akka jiraannu nu godha.
si gammachiisu hojjechuu yeroo tokko wanta qarshii nama argamsiisu hojjechuurra wanta lapheen nama hawwu yookiin wanti sammuun keenya hawwu wanta ta'uu barbaannu tokko yeroo goonu qarshii mallee yoo argannu ta'e faayidaa mallee yoo irraan argannu ta'e gammachuu dhugaa nuuf kennuu danda'a waan ta'eef wanta nu gammachiisu gochuun hedduu barbaachisaadha. Inni kaan gammannee jiraachuudhaa fi amaloota ofirratti jibbinu dhiisuuf yaaluu fakkeenyaaf wanta tokkoon jibbataanaan sana dhiisuudhaaf yaaluu sammuu koo shaakalsiisuu sammuu koo qulqulleessuu maalan ta'uu barbaada haadha gaarii haadha manaa gaarii hojjettuu gaarii biizinasa kootti bakka ga'u adda baafannee barree amala keenyas yoo ta'e sirriimatti yoo irratti hojjennee nama ta'uu nama gaarii taanee jireenya gabaabduu nuuf kenname gaarummaadhaan yoo darbuu barbaanna ta'e yoo ofirratti hojjechuudhaaf har'a jalqabne akka nuun gammannu nu godha jireenya boqonnaa qabu yookiin hirriba boqonnaa qabu akka rafnu nu godha wanti guddaanii ofirratti hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Inni tokko ofiif dhiifama gochuudha. Hundi keenya nama mitiiree hin dogoggorra mitiiree dogoggora keenya darbeef bishaan darbee waraabanii jedha Oromoon yeroo mammaaf ofiif dhiifama gochuu ofiif taraaramuutu nurra jira wantoota dabarsine keessatti har'a geeddaramni argamuun keenya dogoggoroota keenya dabarsine keessa dabarree cimina keenya keessatti hubanne ofitti gammaduutu nurra jira nuun kan kaleessaa miti waan ta'eef nuun jireenya keenya kaleessaa keessa hin jirru waan ta'eef of ceepha'uuni akka nuun hin gammanne nu godha waan ta'eef of ceepha'uurra of qusachuutu nurra jira ofitti gammaduutu nurra jira jijjiiramuun keenya wanta sana dabarsuun keenya iyyuu cimina keenya agarsiisa waan ta'eef gammachuu sobaan of gammachiisuu dhiisuu gammachuu sobaaf gammachuu dhugaa gidduu garaagarummaa guddaatu jira yeroo balleessaa tokko balleessinu sanarraa of deebisuurraa suusii adda addaadhaan saaxilamnee yeroodhaaf dagachuudhaaf yeroodhaaf irraanfachuudhaaf jennee dhukkuba biraa dhiphina biraa keessa galuu dandeenya kanarraa sirriimatti of qusachuu qabna haalli siif mijannaan haalli nuuf mijannaan namootaaf oolmaa ooluu yoo barbaanne namoota keessa keenya keessatti guddaa ta'anii bakka guddaa qaban jajachuu yoo barbaanne yookaan oolmaa deebisuuf yoo barbaanne yoo haalli nu mijate itoo yeroodhaan goone baay'ee gaariidha yoo namoonni sun darban yookiin yoo namoonni sun addunyaa kanarraa yoo darbanii bara keenya guutuu gaabbuu otoo jechuu quba nyaachuu dandeenya gammachuun keenya sababa kanaan nu jalaa sarbamuu danda'a kanaaf kaan miti yoo dadhabne namoota keessa keenyatti bakka guddaa qabanii fi oolmaa isaanii deebisuu yookiin oolmaa ooluu fi yoo dadhabne immoo akkuma jaallannu itti himuudhaani boqonnaa sammuu argachuun barbaachisaadha. Dubbiin namootaa yeroo nutti darbatamu namooti jechoota adda addaa yeroo nuun jedhanii ittiin of qabuu dhiisuu nuun nama mitiiree namna ta'e namni dogoggorreen jiru yeroo namoonni jecha nutti darbatanii gaarummaatti fudhachuu akkas jechuu barbaadeetu jennee ituma beennu hamminatti toon taane gaarummaatti yoo geeddaranne abbaan sun itti dhiphatu nuun hirriba nagaa rafnee bulla. Kanaaf gammaduudhaa fi wanta dhabneerra toon taane wanta qabnurra ija keenya godhachuu wanta harka keenya jirurra barree bu'aasaa mi'aasaa barree itti gammadaa yoo jiraanne jireenya keenya gammannee jiraachuu nu taasisa. Inni guddaan immoo bu'uura gammachuu kan ta'e madda gammachuu isa ta'etti waaqayyotti gadi jennee isaa wajjin maxxannee yoo jiraanne jireenyi hundumtuu salphaanuuf ta'a. Kun ergaa koo har'aadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Jireenya gammachuu qabu jiraachuudhaa fi wanti guddaan kan gochuu qabnu of ta'uudha. Ofii keenya namoota biraa wajjiniin wal madaalsiisuu dhiisuu akkuma bifa keenya fedhiin keenya illee adda adda. Akka namni jiraatetti akka namni jiraatutti yoo jiraachuudhaaf yaallu dhiphina keessa of galchuu dandeenya. Wanta qabnuun wanta harka keenya jiruun akka mana keenyaatti akka gola keenyaatti yoo jiraanne garuu gammannee jiraachuu dandeenya. Namni akka mana isaatti malee akka ollaa isaatti hin jiraatu. Akka baluun sirbaani morma nama jallisaa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Ilaalcha keenya waan dhabne irra toon taane wanta qabnu irra kaa'utu nurra jira. Maal dhabne maalis qabna waliin madaalsisuun nurra jira. Wanta tokkollee hin qabnu yoo ta'e nagaa qabaachuu keenyaaf
yeroo addunyaa kana irratti dhalli namaa akka baalaa harca'utti nuun nagaan baanee galuu keenyaa fi galateeffachuu gammaduutu nurra jira. Wanta nuun qabnu namoonni hawwan baay'eetu jira waan ta'eef ofitti gammaduu ofis ta'uu qabna. Yeroo ofitti gammannu gammachuudhaan jiraanna. Yoo ofitti hin gammannu ta'e ofii keenyatti amanamummaa hin qabnu yoo ta'e ofii keenya hin jaallannu yoo ta'e namni hammam nu jaallateen hammam nutti gammadee hammam nu raajullee faayidaa nuuf hin qabu. Gatii keenya ofii keenya baruutu nurra jira jechuudha. Namni bu'aa ilaalcha isaatii ta'uu isaa hubachuutu nurra jira. Kana jechuun immoo gaddiif gammachuun sammuu keenya keessa jira. Filannoon immoo kan keenyadha. Gammaduudhaaf cooma murachuu hin qabnu. Gammaduudhaaf buna gurraacha danfifannee haala keessa jirru keessatti gammannee jiraachuutu nurra jira. Wanti guddaan filannoo keenyadha. Bor jiraachuun keenya hin beekamu. Addunyaa kana irratti umurii safaramtee nuuf kennamte wanta hin tattaanetti aariidhaan cinqiidhaan of dhiphisnee yeroo keenya gubuu hin qabnu. Waan qabnutti gammaduun nurra jira. Namni waliin dhalate hin jiru. Bor guyyaan gara biraadha. Bor argachuu dandeenya. Wanta dhabne wanta feenu tokko bor itti bahuu dandeenya. Gammachuu keenya har'a dhabne garuu bor deebisnee argachuu danda'uu dandeenya. Namni bu'aa ilaalcha isaa akka ta'e sirriimatti amanuuni gammachuu keenyaaf hedduu barbaachisa.